baadhaan jirtu. Ati nama ajjata ya tokko diriisi amma koo hingi na geeffatu. Hingi geeffatu diriisi. Ati obsi bili abdi. Abdi diriisi ati yakka maara dur. Obsi. Namni lolli haa dhaabbatu jedhu hin jiru. Osoo akka ijoollee walloo kanatti walii galtetti uummanni Arsii kunillee walii gale miskiinni keessanillee ni miidhama. Maali jedhu? Abdii maa buuftan? Abdii nama buuse abdii lakkoofsa tokko dhayi. Miskiinni kunillee ni miidhama. Wanni carraa hedduu nama buuse. Deebisee argadhu abdii. Abdii lakkoofsa tokko dhayi. Carraan walloo irraa miskiinni akka gaarii miidhamuu dhabeef sababa uummanni Arsiillee. Manni kun mana nama maraafuu walqixaati. Carraa nama fixachiisa. Darbina karaa gabaabaa. Nagayaan dubbadha namuu yaada keessan dabaree. Hin darbina ol deebisa. Uummanni Arsii kunillee osoo walii galee walloollee ni miidhama. Gaafa namni tokko akkanatti ilaalee qoo ergatee jira kootu seen argee qoo. Gaafa akkanatti ilaaleetiin hin jedhe guddaanillee xiqqaanillee harka qiyaafa keessaa fudhate. Nama fira kamii irraayyuu anummaan irra akkanatti taa'ee wanni kun sirrii miti jedhee haasa'ullee gaafa namni kiyya tokko tuqame Arsii irraa ma fakkeenya. Nama natti aanu tokko gaafa tuqame anillee gubadha. Kanaaf ibiddatti waliin oofnu gara yakkaatti waliin oofnu wanni namni wallole kun Oromoodha. Ijoollee walloo isinillee abdii fakkeenya atillee jaarsummaa jette malee jaarsummaa takka lallabne ati fiddee tumsiisaa iyyuu jirta. Wanni kun faayidaa hin qabu. Asitti waan kana dhaabaa keessaa baya. Itti fitaa dabarsila. Abdiin haa lallabuu baatu amma halkanuma edaa keessaayyuu rakkoon eenyu qaba namni nama keenyaa qabamuu didee maanguddummaa tana edaa amma dhumarratti wallolanii addaan ba'an. Wallola san keessatti namni tokkoffaan nagayaan turaan deemeetiin jira jee gastii sanirraa gabbuu. Mee nadhi waa si gaafadha. Nadhi waa si gaafadha mee afaan irratti. Namni rakkina qabu ila jechamma haasanni haasa'e kanarratti haasa'uu barbaaditi. Ayyee nadhi waa gaafadhee haasa'ita kooyi. Nadhi mee waa si gaafadha. Tartiiban deemna. Nadhi afaan irratti si gaafadha. Tartiiban haasa'e isarratti waa tokko dubbadheen illee gadi bu'u deema. Okay, walumatti qabaan dubbatta abdii bilisummaa achiin itti fitaan tara takka dubbatee akkasitti itti aantee walumatti qabdee dubbatta yaada jara lachuutu. Ammas wanni isin irratti dubbatu qabda. Walirratti bakka tokkotti deebisuun ni ulfaata. Haa dhaabbatudha lolli. Amma walumaa galatti Kingin dhugaa dubbate maaliif beektaa? Suudi Arabiyaa kan keessatti agartee martuu seeraan qabu waraqaa hin qabu walumaa galatti si'ii agartee nama tumee dhiini irra jiru miti si galee nama ohumaddii kaa'uun ulfaatu Suudi Arabiyaa keessatti si galee nama hankee fira hankeetu kana saadhaa kafayyaa ohumaddii kaa'uun ni ulfaata dhugaa walitti himnaa ta'e si gala garuu ammoo nama dhooytee falaxxee ajjeeftee ohumaddii kaa'uun yallam hin jiru jechuu ka Arsiillee fiduu hin danda'an ka Walloollee fiduu hin danda'an ka gartee ka falaxxee taanaan gaduma dhiiftaa jechuu. Wada ummatti tokko hin jiru dhugaan jiru kana si galee gaafa falaxxeetiin hin jette miidhuu kan keessan malee kaati barbaaddu jireenya isaa waan hin barbaanneef ati ammootu sirraa ummatti keettayyuu foonuun nyaata nama tokko argaa jira si galee garuu si hin mijatu waan ta'eef gadi dhiiftaa jechuu kaduu ammoo fuutee isaa darbitaa jechuu dhugaan jiru kana walumaa galatti lubbuun namni 12 nam tokko hin caalu yoo dhugaa walitti si galee. Yoo na achi agartee lubbuu miskiina Arsii fi agartee Walloodha manca'u hambisuu barbaannan si galee iftoominnan gadi qabanii laalanii si galee rakkoon garama jirullee laalamee irra xiyyeeffatamuu qabu guddaan si gala miskiinni ka du'ee jira jedhan namni du'e deebi'uu hin danda'u rabbiin isaa rahmata haa godhu maatii isaatii fi aanaa fi haala isaa guutuu yoo agartee rabbiin agartee haa sabbarsiisu garuu ammootu ka fuunduraa kana akkamitti oolchinaan dirqamaa laalamuu qabaadha si galee. Jarra amma wani jarra qabatanii deeman si galee takkattiin maammee fida maammee jarana bar akkuma maammee isin dhabdanitti bar nuti bar katallaayaa jiru jira gammatti haga yeroo ammaa kanatti katallaayaa jirutu jira kagartee qaamni isaa biyyeedhaan waliin argintu jira biyya gammatti si gala yeroo waa wahii ilaaltan walitti fidaati wal simsiitaati ilaala malee nuti diktaatarummaa qabaa nutu akkasii keenya agartee tokko yoo du'e arusii 20 100 madaalamaan hin jiru jechuu. Akkuma agartee haadhaa fi abbaan agartee nama sanii agartee itti faajjee dhalteetiin agartee itti faajanii guddisanii asiin gahatan kana ka Walloollee akkasii jechuu namni wal caalu tokko hin jiru. Ilmi namaa tokko wal hin caalu jechuu si galee gara rabbitti wal caalu malee si galee gara ilma namaatti
jiraachuu ilma namaa keessatti namni tokko waliin caalu rabbiin birattillee nama birattillee dhugaan jirtu isa kana. Amma abdii bilisummaa yoo taate si galee warra agartee nama tubsan ture gurbaan tokko kadhame agartee ka arbaa guguudha mana isaatti jechuu ka kolaaf marti ni beena jechuu lola labsuu bira tartee gassi hanga tumsiite jechuu abdii bilisummaa ni beena Kingi Ahmad akkas finciraan akkas hundi keessaniyyuu itti gaafatamummaa jalaa hin baatan. Walumaa galatti ka darbe si galee ka lubbuun darbellee darbee jira ka tuumallee tuumee jira ka badallee badee jira warra qabdan gadi dhiisaa warra nu harka jiru isin ilaallan ni gadhiifama si galee nagaya fuulduratti buusaadha afaan Oromooti nageenni buu qabaadha abdii bilisummaa osoo hin taane itti fixaaf osoo hin taane namoota biraatiif injineeriif osoo hin taane si galee miskiinaaf haa bu'uudha abbo miskiinni yeroo hunda gartee aarsaan kafalini miskiinni bar jecha asirratti bar ilmi namaa tokko ol beetin hin dubbatuuf miskiinni bar lafarti bar aarsaa guddaa fudhatan jira hanga lubbutti Sigale kanaafuu abdii bilisummaa diktaatarummaa dhiisaa miskiinni keessanii gad dhiifamu miskiinni kennalee gad dhiifamu miskiinni kenna ka lubbuudhaan darbe ka gammata agartee achi buutee dhabne nutti hima afaan Oromooti haadhaaf abbaan agartee akkatti bu'aatan hin jiran biyya keessa dhugaan jiru kanaa jechuu diktaatarummaan hin jiru eenyu hin caalu walloon arsii hin caaltu arsii walloo hin caaltu dhugaan jiru isa kanaa jechuu gadi fageessaatti ilaala dubbii matakkatti fudhataniitiin hin fiigina walii gadi sigalee dubbiin dhugaadha sigalee sobni sobaa jechuu. Akkasi dubbii tana gadi fageessaatti ilaala akkuma agartee taphaatti miti wanni kun lubbuu namaati. Hin safaatina lubbuu namaatiin. Oromummaadhaaf kenname nama guddaadha dhiifama. Qeerransaa silaa keetti Oromummaaf dabarse. Oromummaan kami tokkummaa Waalaikum salaam wa rahmatullah. Salaam alaikum. Salaam wa rahmatullah wa barakatuh. Ulfaadha warri asirra yaada kennatan hundi keessanuu garuu yaadni nama hundaa bareeda hundi keessanuu yoo dubbattan hayyuudha wanni isin dubbattan kun osoo lafarratti hiitan hedduu gaarii namatti tola. Jarana wanni deemu jiru waan wallo faarsuu miti. Wanni deemu jiru waan arsillee faarsuu miti. Wanni deemu jiru nu hunda kennafuu waan qaaniiti ilmaan abbaa tokko keessattuu Oromoo keessa walitti dhiheenna gosummaa walitti dhiheenna dhiigummaa akka sabatti odoo taanu hedduu qabna. Gosoonni gosti tiyyama fakkeenyaaf walloo keessa jirtu gosa sana fakkeenyaaf gosa walloo keessa jirtutti naannoo kiyya jira. Gosti waaqoo guutuu takka mana jirtu achi jira. Ummata kanattu bakka takkatti bahee garagaratti bahee ilmaan abbaa tokko wal dha'u jira. Oromoo keessa iyyuu jechuun addatti dhiigummaa akkanaati jira. Dhiigummaa akkanaa kana ka qabnu sila ardha wanni kun waan dhuffachuu malle. Takka addunyaa tana gubbatti Liibiyaa fudhadhaa guddaa wal dhooftee mootummaa silaa qabdu balleessitee wannaa malee hafte. Somaaliyaa fudhadhaa waggaa 30 mootummaa qabdu gosaan loltee balleessitee mootummaa malee hafte. Nami karaa nuti irra deemnu kanaan milkaa'u tokkollee hin jiru. Wanna nama isiniin jechuu barbaadu dubbiin kun haa dhaabbatu. Nagaan haa dhumatu. Wanna nammoo asirratti argaa jiru hunda gara hundayyuu dubbiin akka amma abalu fiddan malee lolli aadaa keessallee wanni sun hin jirtu heeruma addunyaa gubballee hin jirtu. Dura lola dhaabbata. Eega lolli dhaabbatee irraa bahe booda wanni silaa tahuu qabu wanni gaafachuu malu nami owwaalamuu malu nami dura harka deemuu dhaaba harka deemuurraa reeffata owwaalama reeffa sanirraan ammoo ka jirutti wal dhaanama ka jiru sanirraan ammoo warra harkaa wal qaban walii kenna nami. Wanni itti deemu akka kana aadalleen sirnilleen akka kanatti deemu. Wanna nama jechuu barbaadu maali? Wanni gootan wallolleen nama harkaa qabdan qabaachumatti rakkoon qabu. Arsilleen nama harkaa qabdan gamanatti qaba. Nami sun isin biratti hin miidhamin, isin biratti hin beela'in, isin biratti hin rakkatin. Maanguddummaa owwaadhaa waan silaa tahuu qabnu, waan silaa godhuu qabnu. Arsirra eeguu odoon taane wallorra eeguu odoon taane jaarsa taanee ulaagaa silaa jaarsi guutuu qabu. Guyyaa akkanaa naa kennaa guyyaa kana sinii gadhiisan ulaagaa jaarsatii miti. Yoo kiyyan fidin lolli hin dhaabbatulleen ulaagaa jaarsatii miti. Jaarsi wanni godhuu qabu harkaa fi arraba hamaa dhaabee sanbooda waan itti aanutti tarkaanfata. Amma wanni jiru nu hundi keenya sirraa dhaadatu jira namni sirnaa ka sirnaan dubbii qabe tokkolleen hin jiru. Kalee galgala maanguddummaa takka jala ture. Bakka Abu Musaab jirutti. Wanni jiru dubbiin haa dhaabbatu harka haa walii kenninu eega walii kennine irraa baane dubbii tana gara nagaatti hiiknee namni haa owwaalamu akkaataan ammoo amma itti deemamu ijoolleen arsiin
Yoo nami kennamu malee nami biraan owwaalamu nami biraa gadi hin dhiifamu jette dogoggora. Wallolleen yoo nami kenna awwaalamu malee nami kennamu malee abaluun kenna sun argamu malee kan hin ta'u jette dogoggora. Jaarrummaan akkasitti deemtu waliigalteen akkasillee hin jirtu. Dirree lolaati jechuudha wanni isin haasa'u jirtan waan dirree lolatti nami walitti dhaadatu jaarrummaatti fiddanii jaarrummaa akka dubbatamu barbaaddan. Dirree lolaa odoo hin taane jaran ilmaan abbaa tokkooti waan kana dhaabaa awwaadhaa. Mana BK fi karaan Firoomsan deemaa turan sun karaa gaarii jaruma kana mee owwaadhaa kalee galgala achirratti waan hin dhagaye waan ijoollee dubbattan hin dhageenye wanni BK jedhu nuti owwaanne kana achi waan biraa nurraan dhageettanii gara ijoollee arsiiti waan maranii goonaa hin dhageeffannaa jedhanii jetti. Ijoollee walloo ammoo mucaan kenna yoo ammuma tana gadi hin bahin waan tokko balatti bu'aa jetti jedhe akkasitti lafa geette jara. Yoo wanni sun dhugaa taate hin beeku yeroo dheeraa wannaa kan keessoo qofa nama arraballee qajeelu nama waallee godhuu danda'u lola keessatti hin hirmaatin ammatti wanni si barbaachisu wannan isillee haga si hordofu keessalleetti sirraa argu gaafa loluu qabdullee lolte amma gara jaarsaa deebi'i ijoollee teessan harkaa qabdan gara sirnatti deebisaa nama jaarsaa ka dubbatee jaarsa waa hiikuu danda'ullee lafa kaayaa gamanallee Abu Musaabitti amantan se'a. Jaarsa immoo akkati barbaadutti hin dubbatu ana waatti mataa dogoggorsuu danda'a. Abdii bilisummaan duratti dhufee gara ofii bichaa himatee dogoggorsuu danda'a. Alatti jaarsi waa guuttatanii itti fidan warra siyaasaa bichatti akkas godhuu danda'a. Walirratti waa nama gaafatee obsaan dhageeffatee nami arge bakka arge fedhe yaadan kennatu nama tartiiba qabu walloo keessaa fidanii nama tartiiba qabu arsii keessallee duratti bakka rakkoon kun irraa deemtu baasanii warri kun warra san duuba yaada kennatee waan namni sun itti deebiseen dhageeffatuu qaba. Dubbii kan akka amma itti deemtan kun sirrii miti. Mucaa yoo fedhe haa du'u, yoo fedhe haa jiraatu. Dubbii maanguddoo kennaa, maanguddootti du'u du'aa gabbaasa. Jiraatu jirallee gabbaasa. Ka isin bira du'ellee hin hafu beekeessan bichaan hafee ka isin bira jirullee yoo jiraate akkasi gabbaa. Jiraatahee du'aa tahee namni gara maraayyuu. Dura dubbii jaarsa kennaa, jaarsi haa dubbii fixu. Dubbii lolaa dhaabaa, dubbii tumaansaa dhaabaa. Namni biraa kuun hin qabamin harka keessan jiru haa turu. Ka du'e bakka akka reefu mucaan achirraa kaasisanii namni bira dhaabatu hin jiru. Ammoo waan jiru ifaan asirratti walii gabbahanii godhuufi lolli kun haa dhaabbatu, dhaadannoon kun haa dhaabbatu. Ani gabaabaan kanuma isin jedha ulfaadhaa galatoomaa. Hayyee hedduu tokko galatoomaadha tokkummaadha. Nadhii dubbaddu anillee xiqqoo dalagaa isaatii kiyyaa gahee asirraa buuf deema. Okay, dubbadhu achi maammeetti dabarsi sirraan maammee na dubbatu. Hayyee amma wanni tokko tokko kan deemaa jiru wanni namni haasahaa jiru mucaan maamme jamu kun yoo du'aan isaa kan mul'atu taate ijoollee walloo nagan barbaannu ijoollee arsii miskiina arsii lafarraa finna jettee dhaaddannoo akkasii kanatu jira jee warroota yaada akkasii qabutu jira lakki nuyi dhaaddannoo akkasiin dhageessifne daas nuti kan jenne ilma keenya du'ee fi jiraata isaa adda barannee kaanee nagahatti harka kennannaa bakka manduggoon nu keesse bakka namni keenya nu kaa'e teenyaa jenne malee mucaan keenya yoo du'e gumaa baafachuuf yookiin miskiina arsii lafarraa finna jennee dhaaddannoo akkasii hin qabne. Mees hin dhaaddanne. Saniifu aboo diqaalan tunii sa'aatii dhuftu dhabde ilmaan gadi boqalmaan sharmuxaa amma malee. Saniifu nuti kan jenne yoo mucaan kun du'e jiraatin isaa dhabame yoo mucaan kun qabramee irra taa'ame yoo du'ee fi jiraatin isaa ifatti hin baane jiratti sabbarre du'atti hin sabbarre miskiinni dhumataa jenne malee yoo mucaan kun jira haa ta'u du'a haa ta'u miidhama haa ta'u yoo mucaan mul'ate namni ni dhuma miskiinni jees hin jiru miskiinni dhumuus hin jiru furmaanni hin argama isa du'e akka du'etti fudhannee nama keenya qarbanne yoo miidhamaa taate wal'aannanne miskiina amma hafe kanaaf naga haa kenninuu furmaata haa kenninuu jenne itti aansuudhaan yoo hammoo mucaa kun kan dhukatee hafu taate miskiina asiin booda miidhamu miskiina asiin booda dararamu kan miidhe nuhi osoo hin taane warra mucaa san qabee fi immoo sheekotaa fi manduggoo mucaan du'ee fi jiraatee beektu kan ammoo dhoksitee qarbitee irra teessu warroota santu itti gaafatamaa jenne dhageessanii gabaabumatti amma furmaata fiduudhaaf kan haasahaa jiru furmaata fiduu kan dandeenyu miskiina kan qabnee gadhiifnes viidiyoon isin bira hin gahinoo jiraate maamminis kunooti keessan na dubbisuu danda'a namni bira manduggichaas ta'e keessan na dubbisuu danda'a viidiyoo anumti nama mana kiyyatti fidamee dhufe nama lama viidiyoo waraabee
mushaara namni isaa ergee fi gadhiise ani mataa kiyyaa nama lama viidiyoo sana namni waraabeen haa erguu miti jechuudha. Kan biraa kan amma qabamee jirus ni jira. Har'aas kalleessas nama qabamee jira. Edaas nama qabamee jira. Yes garuu inni nuti jenne mucaa kana baafnee miskiina isa hafee furmaata haa keenyu naga haa kenninu. Naga kan kennu mucaa kana ummata walloo nurraa dhaabbadha haadha fi abbaa isaaniiti sabbarsiisa nuun jiruudha yookiin mucaan keessan ni jira caccabee kunoo akkanatti jira fayyaa guutuun qabu hoodhaan wallaannadhaa jedhanii miidhamaa isaan nuu kennuun miskiina naga kennaa naga buusaa saniin booda rakkoon dhufu hin jiru akka wallottis wal qabatuu dandeenya. Jara tokko arabni natti dhufte kana caalas dubbachuu hin danda'u waan hundaafuu yeroo gaarii galgala walitti dachaana hedduu piizidha isinis dhaggeeffachuu waan hin dandeenyeef. jedhee yaada yookaan ammootu nama achii bade soqaa kaasii bade affanaa furmaannis waan argamu natti hin fakkaatu nabseen nama tokkochaa ammoo nama 3-4 waan jijjiiramtullee natti hin fakkaatu amma inni keessan kadhabdan kadu'e jettanii soqaa jirtan fakkeenya amma keeriyaa fi Mustafaa san ijoollee gammaa duute jirti jaraan argin tajarri agartee qaama saalaa keessa tumtee gastii gubbatti haga ammaa tana buutee dhabnee jechuudha. Kan namni isaa tana buutee dhabamus kan namni isaa du'e jiraa dhabamullee numa kajaarsummaa deemullee baay'ina gama saniin agarre numa dubbiin baay'ee tokko kabbaatii na fakkaataa jira kanallee ta'e sanillee nu amma yoo waa dubbannellee nama nagaa lallabee nama agarteetti nagaa booresse taana yoo dubbannellee immoo nama nagaa balleesse taana gara hundattuu dubbachuu fi rakkoodha isin amma waan biraan godhina yoo jaarsummaan Abu Musaabin fa'aa ta'edha hin jirtu sobaa yeroo walirraan finnu jaarsummaan Abu Musaabin fa'aa ta'edha hin jirtu Abu Musaabin namni dubbisana Abu Musaab yeroo jaarsummaatti fidan akka namni du'e ittiin himne akka iddoo kanaatti lubbuun namaa badde ittiin himne Abu Musaab ijoollee Arsii fi Wallootti walloolee koottaamee nu keessatti argama araarsuu barbaannaa jedhanii ni waaman kuni waan soban ta'e waan ofii wajjaasoon Abu Musaab gizee dhufee gamaa gamana namni du'aa lakkaayatu jammare dukkanuman nabbu'e jedhe ani irraa quban qabu kan lubbuu namaa immoo akkamitti dubbadhee ani fixaan gaafii Abu Musaabi sigale namni homa fedhe osoo dubbii beeke bakka lubbuu namaa geennaan dubbiin nama harkaa baddi jara keen kanaaf nama tokko miti lamaa miti lubbuun nama hedduutu iddoo kanatti ba'e waan ta'eef dubbii du'aa namaa akkaataan asirra teennee tumaan agartanii dubbannu kanaa miti kana waan ta'eef yoo ammallee du'aa kenna kabaja lubbuun namaa yoo walqixa argatte dubbiin ni dhumti rakkoon qabu nu shayxaanaa miti ani shayxaana raayii miti ilma namaati raayii gamaa gamanaa nabseen namaa walqixa kabajamnaan ta Arsii fi ta agarteetti ni Walloo walqixa gaafa kabajamte nageenni ni argama gaafa ammootu dura nabsee Walloo ay fidaati ta Arsii achi booda nu gaafadhaa ta Arsii ta Walloo parsantii 100 Walloo nabseen ilma Arsii immoo parsantii 50 yoo jettan karaa kanaan jara kenna dubbiin dhumullee hin jiru nageenni argamullee hin jiru jechuu ammallee immoo yoo mucaa kenna sana sin fidin miskiina Arsii guutuu lafarraa xarayinaa arusiin ganaa lafarraa dhumatti yoo mucaan kenna sun hin argamin jedhanii sodaachisaa akkanumatti ifatti bayanii sodaachisaalleen ani akka maammeetti akkatti sodaachifnee miskiina kenna san as kennisiifnaallee naa gadi liqimsamu maaliif jennaan tolaan malee lolaan wanni ta'an jiru jara kenna tolaan yoo taate wanni hin taane hin jiru garuu lolaan ammoo wanni ta'u takkallee hin jiru arusii hafte finnee guyyarraa nama qabnee finnee rasaasa qoffee dhoofnee maammee san kennisiifna yoo ka jedhan taate hin ta'u kanaafuu yoo jaarsummaan rogaa lafa jiraatte jaarsi bifa haara waan ammallee dubbii harkaa qabu yoo jiraate gama lachiifuu nabsee namaa kana fichisiisee walqixa dubbii haa laalu yoo immoo lakki nabsee namaata gamaa gamanallee ittiin barbaannu akkanumatti haateettu jedhan lola hafirraa furmaata kaa'u malee nabsee Walloon harkaa fuudhanii nabsee teen nammoo achi maranii dhiisanii nabseen namaa waliin caaltu
jaarsummaa karaa saniin hin jiru jedhan akka maammeetti geeffadhee jira. Akkana nan yoo maddi jiraate jara namaa kenni dhugaan jirtu. Dhugaan jirtu. Mee engineer dubbadhu ani maammee bar waan hin jiru akka nama tokkotti warra gumaa warra du'e gartee abbootiin biyyatti gumaa wal haa gaafattu isin amma lola walirraa dhaabuuf ijoollee wallolleen nama harka jiru namu walii gadhiisanii ibsuma walii godhanii yoo lola walirraa dhaabanu tagumaadha. Mucaan keenya kaafirraa yoo lolan dhaabnu jedhaa jiran kana akka mucaan keenya fidanii kaafirraa. Injineerii kenna. Laal yaada kiyya amma namni jibbuu danda'a fudhachuu danda'a loosan garaa qaatataa garuu dhiifama as keessatti. Ijoolleen teennaa anis koomandoodha. Lola kana jalqaba deeggaree jira. Ol madaalee gammadaalee amma immoo fudhataman qabu na biratti. Sababa maalitti fudhataman qabne beektani? Wanti lola kana itti amanuu didee akkuma walloon nama keenya ajjeefte namni jaraa du'ee jedhaan jiru namni keenya. Maammeen kun eenyu caale yoo du'e rabbitti araaramu hin jira jedhanii fakkeenyaaf olumaa haa ta'u maammee haa ta'u itti fixaa haa ta'u anaa haa ta'u. Warri keessa beeku mucaan kun du'e yoo jedhe sababa jarri wareegama ittiin kafaltu kana yoo ibsamaan rakkoo qaba. Callisuun immoo mucaan kun du'e jechuu dhabuu yookaan du'e jechuun immoo wareegama baay'isa malee sababa furmaata miskiinaan ta'u abbaan feetan jaalachuu dandeettan jibbuu dandeettan. Kanaaf maaliif walloo waan amma booda godhu hedduus sababa mucaa kanaa nu beeksisaadha malee isin beeksifne du'e yoo ittiin rakkoo maal qaba. Ambakkinaan itti jibbi laal ijoollee teenya irratti. Du'ee jira injiinartu ajjeesee maammeetu ajjeesee itti fixaadhaa loosanii fakkeenyaaf nu ibsaa jette Oromoon akkam jettaniin gaafa bira nu gaafatte du'a nu gaafatte du'e jenneeni kennallee du'ee jira erga du'e jenneen illee moo nurraan dhaabbannee jechuu dadhabdan. Kun immoo maal agarsiisa beektanii wareegamni amma dhufu sun immootu narra gahan jiru sirra gahan jiru ilmaan miskiina tahaati isa tokkocha malee hin qabne ta'an mallee mootu ramadaana kana maatii itti yaadatu san warra sababa fuggisoo itti ta'edha waan kana uqqamsuun. Dhiifama si gaafadhu injinar asumatti dhiifama garuu radduutu jira. Na gaafachuu dandeettama asii deebisa. Mucaa kaamma kaarsii kana ka du'e san walloo fidee kenne. Okay gaaffii bareeda. Tokkoffaa Wallo sitti kenne osoo kan jettu taate silaa mucaa kenna nuu fidaan jenne qalbiin ilma namaa wal tarti. Du'e kenna tallaajaa jira jedhee warri labsee ilmaan si koomandooti. Kanaa silaa namni ni dhoyfata. Kenna nuu fidaan jenne qalbii wal tajjii jennaan wal tarte Oromoon. Kenna du'e tallaajaa jiraa jedhaa jirtan. Kenna sun illee sadaqen jenne hatta waraqaa ragaatu iyyuu biyyarraa baafnee jirraa jedhame paabliikii gubbarratti. Mucaa baaleessaa yoo taate. Bakka kanatti illee mootuu dogongorri nu bira qooyita. Dogongorri jiraatuu dhiisu. Laal loosenis bakka kana irratti waan jedhu qaba inni biraa mootu namni keenya amma hidhaabuu hin dandeenyu jenne fakkeenyaaf maammillee reefillee itti fixaan mee maal qabaa jirra jarri immoo dhaabaan jirtu miskiina fixaa jirti malee adeemsa iljinar adeemsa itti fufa adeemsa dursa okay koy takka afaan takka iljinar gaafii tokkoffaa irratti akkaataa ijoollee walloo amma dubbataa jirtu kun isi biratti fudhatama qabaa tokko kennanuu kennaa keessan hin beeynu jedhaa jiranii ka daarektii du'eereef fitallaajaa jiru hin beeynu kennanuu kennaa jedhanii adeemsi jarri amma deemanii jiran kun si biratti gaariidhaa si quufsee tokko isa kan lammaffaa akkaatama jarri amma yoo mucaa kennan fidin miskiina keessan ganaa gadi cirraa jedhan kanatti si mijjaayee sila dubbitti deemaa jedhaa jirtamoo akkamii mee goolillee eeggadha namni kenna kun gizee takka takka haasoftan rabbi sodaadha. Laal gaafii bareedaa na gaafatte. Oromoo maal jedha afaan maal jedhe jedha malee garaan maal jedhen jedhan akka jechaatitti jarri kallattii gaafattee jirti akka sirna Oromootitti. Sirna Oromoo walumaan Oromoo irraa dhalanne nama beekutti isin gaafattanuu dhiiftanuu jarri du'aa fi jiraa kenna nu beeksisaa jechuun waan kaleessa jirtu waan fuula duralleef jiraatuuf deemudha. Hindua jedhanii ibsuu dhabuun immootu haala biyya namaa osoo hin taane nu keessaa namni tokko wareeguu danda'a. Ebaluu wareege maammee injiinarii miti. Namnummaan keessa beekeetti wal beeku du'ee jira. Injiinartu ajjeese maammeetu ajjeese. Jedhanii ibsuu dhabuun immoo wareegama dhufaa jiruuf waan kanaan kallattii sirrii ta'eetiin amana gaafiin jira. Namoonni kumaatamni fudhachuu danda'a. Wanni dhibbatti dubbii beeku fudhachuu dhiisuu danda'a. Ayyee carraan keenya na fakkaate uummata. Ela maammee maaltu jira beektaa? Maammee Oroo. Ijoolleen ta'e taphadde lama. Sigalee ka ammootu harka jalaa jiru agartee sagal ka du'ee tallaajaa jiru tokko walitti 12 hin dagatinaa waan kana
walumaa galatti lubbuun namaa bahee yoo jiraate kan walloollee dhugaa jirtutti maa rakkoo miti. Maali beektaa? Keenyaa isa jiddu waan ta'eef afaan Oromooti. Dhugaa jirtu walitti himu. Ilaa itti Wadi sagaleen kee jira. Dachiin hin cittu. Looshinii. Walaa kanuma dhugaa jiru. Amma carraan kiyyaa baadhu. Loosan gaaraa deebisaa kala dubbadha namni Loosan lakkoofsa tokko barreessime loosan hin galcha abboo gaafiillee qaba loosan mucaa bote kan Gastii kudhanitti deebisinadhi. Gasti kun deebisee nadi. Maamme deebisi modereetara ni qaba. Maamme modereetara ni qabda. Kudhanitti jijjiiri. Karanti koo daqiiqaa lamaaf karaan deemaa jira. Yaadni an qabu tokkoffaa irratti Maammee irratti dubbadhu moo hin dubbattu? hayyee dubbadhu rakkoo miti. Hayyee jechi maammee Oromoo jeerratti maammeen akka jirutti namni nama hin caalu keenya kan du'ee dhokate keenya dhoksanii kan isaanii maa barbaadu je. Maammee nuti nama keessan kan du'ee dhoksinee irra teenye isa keenya sin gaafachaa jirru hin qabnu. Nama immoo namni kun du'ee jira haa ta'u reef nama kana nuu fidaa jettanii manduggoo irratti sheekarratti Oromoo irratti nutti fidattan hin qabdu. Namni keenya du'ee jira jettan du'e tallaajaa ciisaa jira jettan. Hayyee itti aansuudhaan ammoo nuti yoo mucaan kun du'aan argame ilmaan Arsii lafarraa dugugnaa lafarraa finnaa jechi jiru dhibbaan dhibbatti kijiba. Hoo mucaa kana lubbuu isaa dhabne yoo du'aa isaa dhabne jiratti sabbarree du'etti sabbarree nageenyi bu'uun jiru jenne malee mucaan kun du'ee isaa beennee du'etti sabbarraan jiraa isaa beennee caccabaa isaa miidhamaa isatti sabbarree wallaannannaan nageenyi ni bu'a. Ammas dhibbaan dhibbatti irra dibaa osoo hin taane fakkeessaa osoo hin taane kan nagaa buusuu danda'us kan nagaa kana balleessuu danda'us mucaa maammee kana. Du'een isaa naga buusaa jiraan isaa naga buusaa hanga kanaan amma loosanii kennimee carraa ka ji'a meeqaa isin gaafataa jiru loosan dubbadhu mucaa san suuraa isaa yoo qabaatte ji'a meeqa isin gaafataa jirra nu fakkeenyaaf mucaa kana loosan dubbadhu. Aaraa isa keessan yaaduma keessan bichaa mitiree yaada namarraa fuudha maal? Abdiin dubbata lafee kiyya xiqqoo isin obsi. Abdii jalqaba irratti ani Abdiidha viidiyoo banee as baasa. Ijoolleen tun lamaan gadhiifamtee nama sagalii isa wajji mee ilaali ati ani viidiyoo as baasa dubbata. mee maammee obsi daqiiqaa muraasa. Ani baramma Abdii xiqqoo isin obsi. carrasuu wayyu yaada. Inni fixatta anumatu xiqqoo isii yaaduma gabaabduu isaa kennadhee fixatta dhiifamallee naa godhe. Jalqaba irratti mucaa dhiyoo keessan si gaafadhe sanii si bilbileellee narraa kaasuu didde waan san dhimma iyyaafadhuuf illee si himee ture nan irraanfatin jechuu barbaadeeti. San booda immoo yaaduma gabaabduu takkaan kennachuu barbaada. Ani gama Arsii sin goruu gama Walloo sin goruu tokko ofitti qabee tokko achi hin qabu. Garuu immoo nama lola amma deemaa jiru keessatti badii takka jaarsummaa waan jedhamutu jira. Jaarsi dubbii tana furuu danda'u hin jiru. Jaarsi dubbii tana furuu danda'u Abdii Bilisummaa akkasuma Maammee Ooroo ijoollee maasirra jiran kanaadha. Maanguddoo biraan eegina rakkoo miskiina lafarraa gabaabsaa jiru tana irratti warruma lola gaggeessaa jiru keessumaafuu warra gastii irratti fiddanii miskiina tumsiisaa turtantuyyuu lola kanallee dhaabuu danda'a, lola kanallee itti fufsiisuu danda'a. Yaa jara keenya amma mucaa Wallootti dhabame jedhan gama ijoollee Arsiitillee ijoollee hedduutu tallaajaa jiraa jedhan. Mee amma mee wayiin isin gaafadha. Ijoollee tallaajaa jirtu tanarraa Abdii Bilisummaa maal argatta? Akkasuma ammoo mucaa Walloo ka dhabame irraa Maammee Ooroo maal argatta? Bu'aan isin as keessaa argattan maayin? Bu'aan isin miskiina irratti jaarsummaa itti barbaaddan maayin? Mucaa Walloo dhabame irratti ijoollee Arsii tallaajaa jirtu irratti mee bu'ama isin argattan injifannoo isin argattan nutti hima. Ila ijoollee teenna wanni kun likkii qaba. Yoo ittiin fammasuu taate namni hedduun ittiin fammasee jira. Bu'aa itti argamellee argine garuu waan kana dhaabaa hin dandeettanii dhaabuu. Warri fokkortan bookkiftan Arsii fi Walloon haloo walirraa qabu hin jiru. Diinummaa walirraa qabullee hin jiru. Kaleessallee tanuma jechaa turre har'allee tanuma jenna borullee tanuma jirra. Hawaasni kanaaf waliin baheellee wal fixullee hin jiru. Maammee mucaa jettanillee yoo du'ellee ijoollee Arsii amma tallaajaa jirtuufillee namni tokko namni gumaa kafalu hin jiru. Akkamitti eenyuun beekanii Abdii Bilisummaattu nama ajjeesee isa amma morma qabnee gumaa irraa fuuna moo Maammee Ooroottuu harka isaatiin nama ajjeesee gumaa isa irraa fuuna. Warri nama ajjeesaa jiru warra miidiyaa irratti beekamuu miti.
warri garuu nama wal ajjeesisaa jiru warra miidiyaa irratti beekamu. Kanaaf mee waan kana dhiisaa rabbii keessan sodaadhaati. Miskiina miidhamaa jira har'a ta'an namni qabamee tumamaa jira. Hiikni isaa maa inni mee injifannoo maan isin asirraa argattan bu'aan maan isin argamsiisaa jirtan feetan gama walloo irraa ta'a feetan gara arsisi koomandoo irraa ta'a maa inni mee maalitti argataa jirtan jaarsummaan isin asirraa itti barbaaddan oo inni jaarsummaa san keessaa bu'aan isin argattan maa inni so mee waan kana dhaabaa ni dandeessanii jaarsa hoyituun barbaadina ufiif jedha qabrii teessaniif jedha namooma keessaniif jedha jireenya keessan ilmoo teessan taboriitiif jedhaati lola kana xumura itti godha. Hamma dandeettanitti lola kana dhaabuudhaaf yaalaa malee ebaluu kenna mee eenyu fidan mee fakkeenyaaf warra tallaaja jiru amma abdiin ni fida moo mucaa walloo kana bakka inni jirurraa amma abdiin mucaa maammee oroo kuni fidiyoo jedhanii ni fida hin fidu suuta tasgabbiidhaan ijoollee jirtu san ufumaa walitti siiqaati abboo mucaa akkanaa guyyaa akkasii gastii irratti uumame ijoollee akkasitti uumame yoo du'e nutti hima maatiin haa beeku kunoo miidiyaa kana gubbatti jedhaa wal gaafadhaatiin lola kana xumuru itti godhaa. Jaarsummas yeroo dheeras hin barbaachisu ittiin fudhatina. Jaarsi dubbii tana daranuu hidha. Daranuu miskiina garaa walit jabeessaa deema. Uummata waloo wajjin qabu, uummata tokkummaa wajjin qabu, ijoollee duraan bishaan wajjin dhuudee rakkoo wal baaftu hunda daranuu walitti diinoomsaa deema wanni kun hammeenya. Maanguddoo takka illee hin barbaadina. Lola kana xumura itti gochuu hin dandeettani. Ijoollee namas jirtan warri gastii irra jirtanis ta'ee warri jala kana jirtanis gahee dhaabaa. Namni nama rabbi birattis nama ilma namaa birattis namni tokkuma waliin caalu ka du'es ka jirus ka dhabames ilma namaati ka wilii duutu caalaayyuu yoo xumura ittiin godhin rabbii keessan sodaadhaa jiran arrabni har'a jiidhu kun borni goggaga har'a haasoina malee boru haasoo hin dandeenyu rabbi afaan kan nu qabuu danda'a. Dhaabaa ni dandeessanii ijoollee wallootiif ijoolleen maqaa arsiitiin yaatu maqaa wallootis yaatus waan kana nu gahee dhaabaa gurri kennan nu jibbeera.